kanan biraa fuudhi bakka dhiiraa miti. Biyya Jarman keessatti artiistii akkam jaalannu gurbaa akkamii amala qabeessa inaafarraa ka'eetu haadha warraa isaa dha'ee ajjeesee jira. Taajuu Shurrubbee hiriyaan keenya jechaadha. Adaamaa keessattis haati birrii kennuufii dinnaan ajjeesee baruma darbe kanaa miti. Harargee keessatti asiida irratti naqee miti. Biyya keessatti dhiirri Oromoo dubartii nama 8 ta'aniitoo dubartii wal bukkeetti gudeedan. Viidiyoon isaanii dheengadda gadi ba'ee anatu gudeedee tan jedhu qabamaniitoo jechaadha. Dhiirri Oromoo maaluma taatan baruma darbe kana keessa dhiira tokkoo fi dubartii takka dhiira lama ta'anii tokko viidiyoo waraaba. Uleedhaan tumaatoo bosona keessatti uleedhaan tumaatoo wal qunnamtii saalaa godhaa. Oromoo kanafaa balaaleffachuu diddanii beesen. Kanafaa balaaleffachuu dachee sochoosuu qabduu turtan silaa. Erga namichumti kun aangoo qabatee namni nama ajjeesaa seeratti hin dhiyaatu. Okay, seerri hin jiru jennee miti. Miidiyumaanillee maaduula hin banne maaliifi du'a akkanaa kana hin dhaabsisne. Kotta waliin haa dhaabsisnu. Waliin sagalee haa taanu hoosin hin jenne isin shira biraatatu jechaadha. Mana keessa seenaa jira jechaadha kinoo amma akkanatti ilaala. Magaala Finfinnee keessa. Yoo gamtaa qabaanne mootummaan illee sodaate too dhugaa baasaa. Yoo gamtaa qabaanne dhiirri Oromootis dubartii ajjeesuu dhiisaa jechaadha. Okay, itti fufi eenyu waan ofii. Okay, waan ofii tatu. Alisi yaaduma keetan deeggara. Obboleewwan qabnaa, haadha qabnaa, dubartii irratti miidhaa geessuun kun wanta gaariis miti safuudhas akka keenyatti ani yaada guddaan qabu garuu maaliifi wanti kun osoo dhaabbate kan Andu'aalam qofa osoo hin ta'in kan nuun argine kan nuun beekne baadiyyaa keessatti wanti hedduun jira waan ta'eef amma reefu kan kaaste kan Adaamaa san ganda duwwaa 9 kan mootu ganda duwwaa 7 jedhama yookiin mootu dhakaa jedhama achitti ajjeese haadha isaa jechuudha. Innis gazzaba naa kennidha. Gazzaba naa kennu irratti ajjeese. Gazzaba ofii qumaariidhaan balleechitoo ofii ta'ee akkasitti ajjeese jechuudha. Maaliif anis Adaamaa keessa waan jiruuf nan beeka jechuudha. Na wanti akkana osoodha. Iksu hundaafuu galatu. Ke galatomi. Obsa Yusuf. Yeah. Inni ibsee jira. Amma immoo mucayyoon kun haa ta'u fakkeenya boru guyyaa dhaloota ishee kabajetti yaada ji'uufaatu jira mini. Isarratti immoo yookiin namni gammachuudhaan dhuguma akkuma jedhame nama waan ta'eef dogoggoruu danda'a. Dhugaatii dhugee maal jedhee waan tokko ta'uu danda'a miti. Osoo hin beekin waan biraa keessa galuu danda'a. Inni kunis garaagara. Garuu yaada meeqa haasaa namni yookiin of darbattee jedhu yookiin maal dhugaa sana kan baasuu qabu warra bira jiru sana. Isaan warri bira jiran kun immoo dhugaa kana ukkaamsuudhaaf yaadu yoo ta'e qaamni seera qabeessa ta'e qaamni mootummaa jira waan ta'eef wanta kana qabatamaa baasuu qaba jechuu barbaade. Kana dura maaltu ta'e dhugaa mucayyoo tokko naannoo muuziqaa safariitti kan miidhamte yaadni sooshaal miidiyaa kana irratti hin hordofi malee qabatamaan itti siqeellee hin hordofne ture. Intalli sun dhiyeenya kana ji'a tokkoon guunne natti fakkaate dhiyeenya kanaa miti. Eeyyee waan akkasii ta'e anis sooshaal miidiyaa irratti hin arge malee. Tiktokera akkamitti intala Oromoo? Eeyyee tiktokera wayita. Waan kun waan jiruu fi amma qabatamaa kan adda bahuu malu deebiin mana yaalaa irraa laatamu darbatamtee achirraa qaamni ishee miidhameera moo hin miidhamneen deebiin warra yaalaa jirurraa beekamaa miti ree. Tokko garuu immoo waan biraatiin immoo miidhamteetti yoo ta'e qaamni ishee gana adda ba'a waan jedhamu jira. Isa kana immoo kan adda baasuu danda'u warra biraati. Kanaafiyyuu kan godhamuu qabu yoo danda'ame dhugaan sun bahuudhaaf akkuma yaada kana kaastanii dhugaa ishee mul'isuudhaaf namoonni irra deebi'anii maal jedhanii maal godhanii asii fachi yunkuraa jiran jiru dubbii. Isa kana dhugaasaa rabbitu beekaa rabbitu fudhata. Dhugaa sana baasuudhaaf garuu hamma dandeetti keenya immoo akka namummaatti mucayyoon kun miidhaan ishee irra ga'e boru obboloota keenya tokko irra kan ga'uu danda'udha. Ga'e obboleettii keenya isheenis
Kanaafi yoo danda'ame dhugaa kana baasuudhaaf yaalii akkasii gochuudha. Warri irraa shaffannee dabarra maal jedhanii asiif asiin awwaara kaasaa jiran kun achumatti nurraa dhaabatan jenna. Yoo dandeessan karaa danda'ameen karaa qabatamaa waannota naannoo sana ture nama ibsuu danda'u osoo yaaltanii qabatamaan immoo yeroo sana immoo of darbattee fi inni ajjeesanii kan darbatanii fi waan biraa waan garaagaraatu jira miti. Kanatu oifoomuu qabaa yaada jedhuun qaban galatooma. Galatooma. Guddaa galatooma ulfaadhu. Itti fufu namni biraa. Nuti anillee waa'ee sokka jalqaba irratti nuti waan kana kallattii tokkoon qofa ilaaluu hin qabnu. Maaliif jennaan warri kun wal jaalatu. Wal jaalachuu isaanii caala namichi kun nama miidiyaati. Nama saba kana biratti fudhatama guddaa qabu. Nama jaalatamaadha. Seetaappiiwwan duraa sana dubbatamaa ture duuba dubbatamaa illee qabachuu qabna. Yeroo eebba albeemii isaa maal akka dubbatamaa ture ni beekna. Wantoota sana kallattii tokkoon qofa ilaaluu hin qabnu. Mucaan kunis immoo waan kana isatti qabamtee illee waan kana ofiitti gochuu dandeessu. Illee qabachuu danda'a. Sana dhuga qulqulleessa. Garuu agarratti gamoon sun kaameeraa qabaa hin qabu. Gamoon sun waardiyyaa qabaa hin qabu. Namoonni gamoo sana irra jiran tuttama yeroo hin to'anne waan kana dargaggeessii fi dargaggeettiin as gubbaarra jirtu cimsanii gaafachuu qabu. Du'aalam qabu yaa qabamuun isaa sirrii ta'uu dhiisuus danda'a. Akka kootti yoo badii qabaate badii sana hin dhabama. Garuu immoo badii qabaate jedhee yaadu maaliif jennaan namoonni hiriyaa nama miidiyaati. Waan kun akka raawwatamu osuma intala kanarraayyuu waan negatiivii tokko hojjete waan kun akka shirra raawwatamu hin barbaadu. Maaliif jennaan namichi kun nama miidhate nama fuulduratti illee waan hojjaa hojjechaa deemu. Hagamiyyuu garaansaa hamaa haa ta'u yookaan cakkaanyaa haa ta'u yookaan immoo kanatti illee waan biraa haa raawwatu. Ammatti garuu dargaggeessonni dargaggeettiin dharree fi qeerroon wantoota gaafachuu qabu kallattiidhaan gaafachuu qaba malee kallattii tokko hin qabne hundaalamitti qabne gaaffii tokko gaafachuu hin qabu. Mucaan kun akkasii jennee dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa akkatti wareegamee bakka itti wareegamee fi akkaataa itti wareegame sana yaadachuu qabna. Diinni irrallee hin rafu. Finfinnee keessa guyyaadha guyyaatti namoonni dargaggeessonni lubbuun isaanii darbaa oola. Kana dhugaasaa seerri hin baase jettanii hin amantu. Akkuma dubbachaa turtan naannoo muuziqaa safariitti intalli sun harka namaatiin ajjeefamteerti. Namni sun seeratti jira. Dhugaan ishee dubbatameera. Dhugaan ishee baheera. Namni intala sana achitti baheera. Mootummaan gadi bahee waan kana qorrachaa jira jedhee dubbateera hin dubbanne. Mootummaa qophiillee qofa qabnee deemuu hin qabnu. Nuti waan dandeenyu gochuu qabnu. Namichi mucaan kun badii kana hojjechuu danda'a. Hojjechuu hin danda'u. Isa ofii keenyaatti isa sana innuyyuu of gaafachuu danda'a. Garuu immoo kallattii sanii qofa ilaaluu hin dandeenyu. Kallattiin qalamiin qofa ilaaluu hin qabnu akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan fuustota baay'een argaa ture namni baay'een wantoota faallaa ta'e tokko yaada dhuunfaa isaatii tarii akkaataa itti yaade ta'uu danda'a. Garuu immoo wanta sana gaafachuu hin dandeenyu. Namoonni gamoo san keessa galaa turan eenyu isaan jalqaba kaasee amma dhumaatti gamoo tokkoffaarraa kaasee gamoo dhumaatti to'atamuu qabu qulqullaa'uu qabu. Wardiyyoonni gamoo sanaa to'annoo jala galuu qabu. Maaliif jennaan nama siiniif bahu sirriitti hin beeku wardiyyoon. Odeeffannoo intalli suni sa'aatii akkasii sanitti kufte maaliif sa'aatii amma kanatti immoo dhiibbee gabaafame. Mucaan kun bira ture yeroo isaan waan jiru cichee gaafachuu qaba dargaggeessi malee Du'aalam to'atamuu qaba. Du'aalam irratti murtiin akkasii murtaa'uu qaba. Nuyi miti kan murteessu. Ammatti garuu wanta kana gaafachuuf kallattiiwwan jiru hundumaa sammuu isaatti of gaafate wantoota gaaffitti ta'u hundumaa isaa karaa danda'uun dhiibbaa uumuu qaba dargaggeessi. Ol galabatee miti suuraa namaa. Galatoome namni biraattis yaada akka kennatu. Gamtaa jirta galatoome. Gamtaa jirta. Modereeteriin nama gadi harcaas modereeteriin nama gadi hin buusinaa ol galchaa maree. Gamtaa jirta. Jira. Itti fufi as keessa turteerta yaada kee kennadhu utuu namni baay'een jalaa waan ergachaa jiran. Ayyaanirree turuun barbaadu yaada si baay'ee sin qabu waan jechuu barbaadu ani jalqaba irratti uummata Oromoo manaa fi akkasuma jaalatamtoota aartii hundaanii wantiin jechuu barbaada. Inni agaamaan sagaleen kun. Inni agaabatti fufi. Kun jalqaba irratti
fooqirraa of darbattee akkas gootee inni jedhu kun wanta dhugaarraa fagaateedha. Akkuma obboleessi keenya kaase namni kun happy birthday ishee guyyaa har'aati. In argitan yoo ta'e immoo osoo isa wajjin olola qabaattee yookaan namni olola qabaatee walitti bu'insi jiraate kan miira san keessa seenu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo ishii ilaaltan yoo ta'e viidiyoo kaleessa sirba isaatiin hojjettee jirti jechuudha. Namni kun guutumaan guututti ololan qabanii nama jechisiisaa jechuudha kuni. Kanaaf inuma waan akkanaa inuma ta'a inuma iyyinaa inuma dubbannaa waan hiika qabu hin jiru jechuudha. Kaleessa inuma kaleessa gaddas marartuu Oromoo inuma galaafatu. Sanirraan kaasnee guyyuma 2, 3, 4, 5 iyyineetuma akni isaanii akkanaa ta'u maalii haa ta'u namalee homaa wanni akki isaanii irra gaames hin jiru. Suuraa abdataat irraa kaasee daadhii galaan irraa kaasee Hacaaluu irraa kaasee aga kichuu Oromoo gurrachaatuma jiru. Kana rabbi guddaan akka keenya yaa barbaadu malee ani homaa jechuus hin danda'u. Kana karaa namaatti irraa isa eeguun barbaachisu. Egaa namni qaama kana akkuma raawwate intala kanarratti xiyyeeffate moo Andu'aalam irratti xiyyeeffate wanni jedhamu sadda ba'uu qaba. Intalli kun miskiina intala moodeeliingii hojjettu intala safuu beektuudha. Kallattumaan intalli kun nama siyaasaa miti. Nama moodeelingiidha waan ta'eef kan sabaati jechuudha intalli kun. Odoo nama siyaasaa ta'e weel garee faallaa san tokkas godhe jechuu dandeenya. Kun nama jibba isaan irraa qabu, nama jibba Andu'aalam irraa qabu. Yookiin immoo wanti kun Andu'aalam irratti ijaarramee Andu'aalam yookaan achii dhabamnaan yoo akkaaffii sun irratti fudhatame malee mucayyoon kun lafaa kaatee of ajjeestii akkas of gootii fooqii abbaa darbii meeqarraa ol darbitiin jedhamu kun inni kun dhugaarraa fagoodha jechuudha. Kanaaf ani waan baay'ee jechuun barbaadu namoota baay'ee jala jira. Haqa keenya rabbi yoo barbaade malee namarraa abdiin qabnu dhuguma mootummaanis immoo karaa mootummaatiinis abdiin nu qabnu hin jiru jechuudha. Kaleessa dheengadda dhiiga kichuu meeqatu dhangala'aa ture amma namni seeratti dhufee adabbiin irratti fudhatame hin jiru jechuudha. Kanaaf warri jala kana jirtanis warri gubbaarra jirtanis rabbitti yaa'ii isin jechuu barbaada. Galatooma. Galatoomii bakka jirtanii uummata Oromoo dhiibbaa godhaatoo haqni intala kanaa akka bahu laala. Waggaa lamaan kana keessatti dubartiin Oromoo yookaan shamarran Oromoo dhiira Oromootiin ajjeefamuun akka malee hammaatee jira. Qabbanneen biyya Dubaay keessatti ijoolluma Oromoo qulqulluudhaan hiriyaata ishiitiin ajjeefamtee haqni ishiitis awwaalame. Yeroo sanirraa kaanetoo hiriyoota keenya waliin mari'annee abbootii seeraa biyya keessatti dubbisnee gaafa kana goonuun ajjeecha shamarran Oromoo kana hin dhaabsisnaa isinis dhiibbaan godhaa biyya alaatii miidiyaadhaan jedhanii gaafa nuyi waan kana eegallu duulli kana hin jenne ijoolluma keenya keessattuu shamarran maan nurratti banamee jechaadha. Booda hin dhiisne waan san. Ammallee obboleettiin teenya takka biyya Saudi Arabiyaa keessatti ajjeefamtee too haqni ishii amma kalee irratti dubbachaa turre ishii ajjeefamtee haqni ishii awwaalamaa jira. Reeffi hin maramuun hin jedhan illaallamu saaxiniin hin banamu. Kan kana godhu eenyudha? Ijoolluma Oromoo miidiyaa kanarratti gara tokko goruu osoo hin taane haqa saba keetiif dubbattaa miti. Wanti biraa beeksisa fa'aa hojjetta. Wanti biraa homtuu hin jiru be. Shira hojjechuuf ijoolleen Oromoo keessattuu shamarran shira hojjechuuf miidiyaa kana fayyadamaa jiru jechaadha. Rabbi sodaadhatoo kenoo laal. Kaleessa sinitti himne kaleessa maalan jedhee dubbadde guyyuma kaleessa mana qeerroo keessatti shamarran Oromoo yoo dhugaan waliin hin dhaabbatini ajjeechan kan keessan ittuma fufaa jedheen ture. Yoo nan ganama birriba ol jedheetto Feesbuukii banu dura riippiyaan jedhu kanuma suuraa ishii kanan argee jechaadha. Jechuun abjuu keessa moo ka'ee jiraayii jedheettan bishaan dhugee booda yoo abjuu natti ta'ee jechaadha riiba keessaa waan nan ka'eef amanuu hin dandeenye. Intalli tun baay'ee amala qabeetti nama naamusa qabdu tasgabbooftuu intala baratte sanirratti immoo haadha warraa nama artiistii Oromoo isa guddaa haadha warraa isaati.
ummata Oromoo biratti baay'ee jaalatamti. Innaa ammallee hoo ta'e ajjeechaa kana dhaabsisuudhaaf ijoolleen Oromoo dhugaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Shiran datina miidiyaa kanarra deemtanii ta'u waan tokkummaadhaan hin dhaabbanneef abbaan fe'e keessattuu dhiirri Oromoo calma jedhee takka haadha isaa, takka obboleettii isaa, takka haadha warraa isaa tan ajjeesu waan isin hin balaaleffanneef balaaleffachuun dirqama jechaadha. Dhiirri Oromoo anan sitti mu dhiirri Oromoo dubartii haadha warraa keenya ajjeesin. Obboleettiin tiyya takka kaleessa keessan nuftee cinqameen jiraa naan jette maal taate jennaan ilmi obboleettii kiyyaa mana waraanaa ture. Mana waraanatti baasnee finneetoo manatti galchineet haadha isaa ajjeese jedheetoo biraa deeme. Maaliif jennaan mana gurguri konkolaataa naa biti jedheeni. Haadha ofiit ilaalaa ka. Si ajjeese tan foon kee tan nyaadhaa jedheeni jira. Maal naa wayyaa naan jette. Ani haadha kiyya kana godhee miti seeratti fayyadama yoo seerri hin jirre immoo yoo hojjechuu baate immoo ani tarkaanfii mataa kiyyaa tan fudhadhan jedheen. Amma maalan jedheeni ani waan si gargaaru hin qabu. Garuu ati dafteetoo fala itti fiduu qabdaa. Haati obboleettiin ta'e akka lubbuudhaan hin dabarreen jedheen. Dhiira Oromoo yoo lola barbaaddan ajjeechaa barbaaddan kinoo waraanni mootummaa